السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوتوتا في أردفتوتا وندا خيسانو بكم مجرتني تسلام من خيني اسم برنو فاقو جتشا ومن العجائب والغرائب وان هدون ما أجائب سيساتي في وان غريبة هيتك قبديتين في ما لي جتشون كيف انقبو أرى فيديو لمن قبديتو في تكا غرتي أستاذ خينيا أستاذ سعد علي نبيتن فتوى اللي خنو تري سعودي عربية خيسا jiraachuu ture ustaadni immoo amma yeroodhaaf hidhamanii mana hidhaa keessa jiran dhaamsa isaan mana hidhaa keessaa dhaammataniin isin dhageessisuudhaaf dhufe viidiyoon takka viidiyoo sani viidiyoon lammadaa ammoo waan hedduu nama ajaa'ibsiisaatii fi nama dinqisiisaa keessa nama jaldeessa fuudhu agarree jirra nama harree fuudhu ka lukkuu fuudhu ka re'ee fuudhu ka saree fuudhu ka jawwee fuudhu ka jinnii fuudhu agarree hunda agarree garuu wanni nama ajaa'ibsiisa viidiyoo lammadaa tana keessatti namicha smartphone fuudheen qabadee dhufe. Smartphone jechuun namicha mobaayila isaa fuudhe. Aruuza isaa seera qabeessaan gaggeeffate jechuudha. Mobaayila fuudhee aruuza isaa seera qabeessaan gaggeeffate. Maaliif akka taate immoo waliin laaluu teenya daawwattootaa fi hordoftoota kiyya. Duba gartee warri ammaan tana dhuftan hundi keessanuu viidiyoo tana laayikii nuti kun dagatina akkasumatti maatii chaayinaala keenyaatis ta'uun dagatina viidiyoo lamaan tam dura aansina ta ustaada dura aansina moo ta gartee nama mobaayila fuudhee kana dura aansina lamaan keessaa tam akka dura aansinu immoo filannaa teessanii jechuudha. Duba daawwattoota kiyyaa fi hordoftoota kiyya hanga isin filattanii isiniin eega silaagaa filannaa teessanii ni arku viidiyoo waraabaa jira anumaatu bakka teessan bu'ee isinii fila. Tanamicha mobaayila fuudhee booda aanfannu tagartee ustaada immoo dura irratti haa fidannu jechuun maal akka gartee mana hidhaa keessaa ustaadni nuuf dhaaman waliin haa dhageenyu jechuun barbaada daawwattootaa fi hordoftoota. Dubarra deebi'ee wanni isin jechuu barbaadu daawwataa kiyya kabajamaa fi daawwattuu tiyya kabajamtu dubarra deebi'ee wanni isin viidiyoon banachaa ture beeka wanni shaakalameef waan biraan seeni wanni isin jedhu irra deebi'ee daawwataa kiyyaa fi daawwattuu tiyya viidiyoo tana laayikii tuquun dagatina. Okay, kallattumaan haa eegallu dhaamsa gartee ustaadni mana hidhaa keessaa dhaaman uummata Oromootiif waan isaan dabarfatan waliin haa laallume. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Jirra jirtu ilmaan Oromoo ashamaa harka fuune kan guutuu addunyaa keessatti argamtan. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ummata keenya mana hidhaa keessa jiru irraa nama tokko isiniif qabadhee dhufee jira har'a. Isin guutuu keessanuu akkuma viidiyoo kan agartaniin sheer godhuudhaan sagalee walii haa taanu uummanni mana hidhaa keessatti akka malee miidhamaa jira. Rakkina guddaa keessa jira. Akkuma isin argaa jirtan mana hidhaa hedduu keessatti kunoo namni hedduun du'aa jira. Akkasuma ammallee mana hidhaa keessa dhukkubsate nama dhukkubsate kan haakimii fidaan jiranii. Waa'ee mana hidhaa rakkina mana hidhaa keessa jiru irraa ustaaz Sheekh Sa'ad Aliyyi Baalee namni hin beekne hin jiru. Nama agartee hawaasa karaa sooshaal miidiyaatiin waa barsiisuudhaan yeroo hedduu beektan jechuudha. Isaan qabadhee dhufee mee isaanumarraa akkaataa haala mana hidhaa keessaa isaanumarraa dhageettanii waliif sheer godhaa wayita viidiyoo kan agartan isiniin jedha. Assalaamu alaikum. Ustaaza bilbilaan dubbisaa jira jechuun obboleessi keenya rabbi sarraa haa jaalatu yaadarraa baasuudhaaf wayi hidhannoo zinnaaraa jaa feesbuukni isaa namni feesbuuka biraatiin isa beeka ture garuu immoo feesbuuka kanaan nu dhufanii ayyee okay mee oofana wajji. Sheekh Saad. In dhagaama in dhagaa yaada keessan uummatatti geeffadha. In dhagaama. الله وبركاته شيخ محمد أمين قدما ورفعت قدسوا لما أرمو تبكى أبنير ترجم تمركي سنونا جينا ربي كندرا أجرات من جيشا آمين بك الله رازمي بندسات من جير مرنجا شميسي سعودينا قبال قمت فيها سوى خير الله أقوم بربادو واللي الله أسيت كيس جرو هبدورا كيسا شيخ محمد أمين أكافاني بدي هذا وانساني مثي دوغالا
wallahi wanni amma duraan social media irratti argaatiin hin turre suni way kabadee jiru ani mataa kiyyarraa hagan qabamin waan uffatanirraa waan nyaatanirraa jalqabee tokkichi isaa kijibni keessa jiru keessaanii ilmi namaa wallahi keessaaniin irra bulan gumaachi ka amma gumaalaati darban kun jecha isarratti namni wallola isarratti haqatee irra ciisuudhaaf uffatee isarra ammootu akka bibbinibsiitti uffatuudhaaf namni isarratti wallola miidhamni annu keessa jiru amma hagana hin jedhamu ilmi namaa mana amma keessa jiru kana keessatti kaasataan bakka amma itti dhabne kana bishaan dhugaatiin nu hawwiidha bishaan ho'atu jira yoo dhuganii siniin jedhan kokkee nama qaba qufatu nama qaba kokkee kana nama hin beeyta torbaan tare keessa ani dubbachuu hin danda'u amma kiniidoo isee bayyaa'e nama mana hidhaa kana akka seenirraa dhiigisiisaa jira nama ammootu mana hidhaa kana eega seene gurri isa duudutu jira nyaata nyaachuu dadhabee jechuudha rakkinni mana hidhaa hagana jedhamee himamuun ammootu hin ulfaata gabaabdumatti namni dhimmi isa ilaallatu mootummaarraa ta'ee hawaasa muslimaa kan namni isa hordofurraa ka muslimaa ka kiristaana bakka jiranii hawaasa kanaaf sagalee ta'uu qaban mootummaanis nama kaan osoo hin galchineen duratti ummata mana hidhaa jiru kana keessaa xiqqaa kana keessaa osoo baase ammootu gaariidha miidhaan as keessa jiru hagana jedhamu waan namni afaaniin taa'ee akkasumatti haasa'utaniin nama keessa seenetu qabatamaan arga jechuudha. Aywa sirriidha kuno wanni nullee madhageenna haga tokko mana hidhaa irraa waan agartee achii dhufu nama dhukkubuu akkasuma nama du'u hedduu argaa jirra daa'imman illee ta duutu ta dhukkubdu hedduu argaa jirra taani agartee caaltuu rabbi achi keessaa isin haa baasu keessattuu warri agartee social media kanarratti beekaman warri miidiyaa gurguddaa warri agartee miidiyaan gurguddaan kunniin sagalee akka isinii ta'aniif mee maal dhaamtaniif ummata kana ilmi namaa beekaa akka jiraatu ilmi namaa naumaa fi wanni mana hidhaa biyya abbaa kana wanni adda godhu nyaata ganamaa fi galgala homaa hin argatan jechuu akkasitti qabu wanni nyaannu takka hin jiru Allah itti guyduusitti fidanii wanni adata wayii wajjin sun isiin nyaatamtu namni nyaatu jiru namni akkasumaan lafa ka'a jechuudha ilmi namaa beelaan dhugatee wallahi nama gaafa awwalaa surrii godhatee aseeneetiin hin jedhe akka ijoollee daa'imaatti namni xiqqaa fi guddaan kasheefa osoo hin jenne daarata osoo hin jenne surrii ol harkifataa deema waan garaatti nyaatu amiin beeyta dhugaa namni nama dhukkubu kana keessa nama osoo jara baqatu gaafa awwalaa miilli caketu jira kamataan kadhatametu jira nama guutuu nama dhukkubu kamataan isa dhukkubu ka coggaarraa qabu ka kalee qabu ka miilli isa cafe guutuu isaa yoo ammootuu namni nu harkatti dhukkube namni nu harkatti du'aa jira yoo jedhaniif harree yoo duubillee uummata akka rakkinnan qabuu jedhan Allahu akbar obboleeyyan wanni garaana nyaate waan tana hunda keessa takkaffaa baqattootuma gartee biyya Saawud Arabiyaa keessa jiru kana hundarraahu maaliif dubbiin uummata Oromoo qofatti akka jabaatti maaliif sababni maali mee walaa gaafannu baqattoota gartee Suudaanii jira Filipiinii jira Hindii jira Paakistaanii jira hedduudha maaliif ummata Oromoo kanatti akka jabaatti dubbiin sababni maali atilleen qoradhu dubbiin tun qorannaa barbaachiste obboleessa kiyya obboleettitii dhiiroo badii teenyamo hono Soomaaliyaa nu cinaa xiqqoo tana gaafa gartee namni isicha keessa qabamee rakkame ummanni hiriira baheetiti mootummaan gargaarsa godhee fi galcha keenya kanoo maaliif hin galchine galchuu dhabullee jechuun yeroo takka takka waan nama ajaa'ibsiisu namni keenya yeroo ala jira warri gartee amma achitti hidhame kun irra guddaan isaanii warra mootummaa tana arrabaan gartee siyaasallee beekanii siyaasaan hin mormanii jechuun akka nama arraba nama arrabsuu gartee warra nama arrabsu kana mee nama si arrabsu nama gartee si kuffisuu fedhu akkamitti ati rifattaaf sila ati mootummaa taate ati bakka bu'iinaa laalime akkamsaa sheejjaa biritti an siyaasaa hundarraahuu walaba dhugaan isinii hima siyaasaa mataa kiyyaatiin of adeeruwan mee ati bakka bu'ii fakkeenyaaf nama yoo si arke si jeesu hoggaa immoo rakkate si booyu akkam goota silaa na taateen hin baasa maaliif jennaan sila rahmanni na keessa jiruuf jechuu anilleen asuma wannin hin gartee Abiy Ahmed Aliitiif dhaamu
Dr. Abiyyi yoo nu dhagahaa jiraatte ummanni gartee biyya alaa kana taa'ee osoo siyaasaan beeyne siyaasaa laaqqatee duraanis si arrabsaa ture arra immoo gartee sitti haajamaa jiran. Please Dr. Abiyyi Ahmad Ali mana hidhaarraa akka nuu baaftu kabajaa fi jaalalaan si gaafanna. Ayyoon tee dhuftee Suudi Arabiyaa keessaa sin baaftu adeeroo naan dhugaa sitti hima. Adeerri kee dhufee sin baasu yoonii fi mootummaan uummata kiyya naa gadhiisaa je'een malee tana wanni jiru khalaas. Jala murii beeki. Himaar siin jechaa jiran laal himaar harree. Bal aswa'u min alhimaari gariin namaa harree gadi jechuudha. Ammoo wallaalaan gartee badii meeqa seennullee mee fakkeenyaaf ayyee fakkeenya gabaabaa tokko isiniif haa godhu. Uummanni amma achi keessatti hidhame kun mootummaan hin baafne maarreen hin baafne jennee yoo kan nuti iyyinu taate duraan ammoo ati eenyuun daawun jechaa turte. Akkam feeta isaati qaama namaa muraa akka ati aanan si yoo baasan barbaadda. Bara 2022 seenuu deemna abbaa. Kabaji ni kabajamta. Tuffadhu ni tuffatamta. Siigalee kabaji ni kabajamta. Tuffadhu ni tuffatamta. Tuwwaan jala jiru abbaa. Sii kamana hidhaa jiruun baana. Mataa kee qaqqabadhu siyaasarraa uumaan beeytu. Dalagachuuf biyyaa baate dalagadhu adeero. Warri siyaasaa oofu ka siyaasaadhaan gartee takasusa ta'e siyaasaa jala haa deemu. Tanaan sii dhaamaan. Ammoo uummanni keenya sababni inni achi keessatti uffatamee fi himaar ja'ame maalii sababni na wajjin mee isinillee itti yaada. Oofa ammallee mee na wajji ganaadha ustaadni hin fixanne. Fakkeenya kanaa yoo dhiigaa ta'anii manguddoo wayii nama jimmaate nama muka waggaa 50 wayii itti dhukkubsatee beekte inni humnata akka ajaa'ibaa kanatti ciisuu hin danda'u dhaabatuu hin danda'u waliin rakkannee abboo poolisa wayii itti siinee karan harreedha kun harree guddoodha yoo ta'u illee uummata akka rakkina qabu siin dhiibee namni guutuun akka ijoollee daa'imaa ofirraa itti garagallee imimmaan haadhaadhe maaliif hagana takka mootuu nama tuffatan hagana takka waan feete yoo ati taate namni waa sii godhu hin jiru jechuudha. Kanaaf waan mana hidhaa kana laaffisuun waan mana hidhaa uummanni keenya miidhama inni keessa jiru hin argalle namni hin arga wanni sooshaal miidiyaa irratti bahu ka dubartii ta'ee ka dhiiraa ta'ee tokkichi isaa akka sobaan jiru guutuun isaa jecha anamma yeroo jecha ta'u kanatti wallahi mataa hidhattee jecha haa ta'u jira mataan nama waafata mataa hidhattee jecha haa ta'u jira nama 150 gurbaa takka gola takkitti keessa jirra jechuudha. Nama 150 gurfaa takka keessa jiran. Mana kilaasii takka keessa jiran jechuudha. Subhaanallah. Mee ilaali obboleessa kiyya maaltu tana nu mude. Carraa jireenyaati moo? Sii galee? Yeroo takka teenyee itti yaaduun bareedaadha. Furmaanni yoo namarraa dhabamillee aboo rabbiin ammee waan takka isinii himu dhugaa jirtuun isinii himame. Rabbiin Oromoo irraa du'aayii hin qeebalu nama tokko yoo taate malee maaliif hin qeeballee naan ji. Oromoo tanaatu bakka irraa qabatan hin beeyne ilaalan dhugaa rabbiin si himaa deeru bakka irraa qabatan hin beeytu. Feesbuuka kana jalatti uummanni wal arrabsu isaan. Mee yaaya nama lama kan wal lolee jira haa jennu. Rabbiin salaata isaaniitu hin qeebaluu ja'a. Meeqaantamtu dhufee haadha namaa arrabsa. Meeqaantamtu dhufee osoo sin beeyne si arrabsa. Ummata kanarraa du'aayin akkami qeebalamti. Ammoo tokko harraa qeebalamtu ni jirti hundan jennu. Sii galee? Ummata kanaatu deebi'ee rabbi kadhatee rabbiin hoggaa didee gartee keessatti boolurraa dhiise rabbi yeroo hunda kadhanne rabbiin nu jiraafaa ja'a. Aboo qaamaa qalbiin tawbadhu namatti balleessite yoo jiraatte nama san dhiifama gaafadhu gama rabbii deebi'iititi araarama kadhadhu du'aayin teessirraa qeebalamti. Wa illaa adeeroo ifi karaa jallattee rabbi maqaan balleessin. Rabbi maqaan balleessin an dhugaan sitti hima. Siyaasaa beeytee mootummaan mormitu, rabbi beeytee rabbiin gabbartu, ummanni gartee isin dhamaatanii jirtan dhugaa rabbiin isinitti hima. Mee gattaa ifi wajji haasawaa. Gattaa yoo rabbi kadhanna jennees du'aayin hin jirtu akkatti qeebalamtuu hin jirtu haa. Mee anaaf atirraa qeebalamti haa. Anaaf ati kawal arrabsurraa qeebalamti. Eenyurraa qeebalamti mee dhugaa rabbiin sitti hima. Ammachi deemtee nama arrabsita bar. Ammachi deemtee kaan arrabsita bar. Ammachi teessee kaan hamatta bar. Eenyurraa qeebalamti mee.
haala kanaan irra deebi'eetiin jaa viidiyoo biraa keessatti illee ji'eetiin jira irra deebi'eetiin sii jaa wallaahi wabillaahi thumma wallaahi wabillaahi ittiin sii kakadha yoo haala amma irra jirru kana ka deemnu taate bilisummaa amata 5 as hin gartu amma dura amata 2 jee amata 5 as hin gartu yoo ammoo rabbi nuu laaffisee horteen as deemtu dammeyxe bilisummaan hirkanna nin beekama amata 5 as bilisummaa hin harkattu jecha ji'u kana qofa muranii akka isaan fiiganiin warri jecha kana mure rabbi hortee isaanii isaan amuru yoon jee abaarsa siigale ummata shayni isaanii irraan gammanne ummata gartee wallaalaan isaanii irraan gammanne ummata gartee jallaan isaanii irraan gammanne tanaaf ani awwaanin je'uun beeku walii galaa jirra tanaaf yaa ummato bakkatti dubbiin nu jalaa badde haalaallu aboo bakkatti cabxe osoon ta'in bakkatti gufatte barbaade adeero bakkatti cabxe osoon ta'in bakkatti gufatte barbaade gufuu san fuudhuudhaaf jechuun kun dhaamsaamsaa ishee jaabri oofaan wajjin malee. Sigalaan nama walirratti keessa hedduu ulfaataadha hinlaaffisinaaf hawaasaaf sagalee tahaa rabbii fi nama biratti illee mootuu ta'anii itti argatanii jedha. Akkasi sagalee kiyyallee yoo dhaga'uu dhabdanillee caasataa keessaa waan jiru sammuu ibsisu akka namarraa dalgatti jedhee haa ta'utti jira poleessatu yaadni. Kaalaaf inshaallah ummanni inshaallah sagalee. Nuti sagalee ni taana rabbi nurraa haa dhaga'u qofa. Addunyattis lallabaa jirra namattis lallabaa jirra aboo Dr. Abiy Ahmadittis lallabaa jirra siigalee wanni nuti jennu obboleeyyan gama rabbii hin jirtu Oromoon gama mootummaatis hin jirtu gama siyaasaatis hin jirtu mee eessa jirti gaanaa himi eessa jirti namni gam tokko jiraachuu qaba bar mee gam tokko jiraachuu qaba eessa jirti mee eessa jirti jawaar hidhamnaan ummanni maal jaaniin maqsa godhan beeyta nuti jawaar mahammadii hidhamee gartee sa'a 24 mana hidhaa keessa ta'aa jennee hin yaannee jaan garuu ammoo sa'a 24 miti amma 24 yoo taa'ellee Oromoon jawaar baaftu hin jiru beekaan dhugaanis ni hima yoo Abiyyi ifumaa gadhiise malee Oromoon jawaar baaftu hin jiru jawaar anniin jaaladha gama kiyyaan mucaa gartee siyaasaa baratee nama siyaasaa baratee nama cimaadha rabbi mana hidhaatiin haa baasu garuu ammoo ummata inni abdateetu ummataa miti ummata inni abdatee irra of kaayetu ummataa miti tana dhugaan jirtu tanin isiniimu silaa jawaar hidhamee ja'an bar sa'a 24 mana hidhaa keessa taa'uun seenee haala kanaan sa'a 24 miti gooha tokko hooy jaaniituma jalaa hafan mee haya mee eessa jira atumaan si gaafadha tanaaf daawwattootaa fi hordoftoota rabbiin dandeeyaadha rabbi nu haa furu nu haa bilisomsu waan biraata jennu hin qabnu dubbii yoo teenyatan agartee yoonii fi qofalleetuma bira kunne malee akkuma nan jeessani dubbiini warri gartee gadditanis qalbii keessatti du'aayii ummata keenyaaf godhuun dagatinaa ifiifillee du'aayii fi godhuun dagatinaa ammoo du'aa'ii hunda dura gartee namni lubbuu fiitii wajji walitti araaramuudha lubbuu teenyaa wajji walitti araaramnu wallaahi billahi ani namni inni itti balleesse yoo jiraate dhiifama naa godhaa ammoo namootan gariitii jira kaniin itti balleesse hoggaan jiru warraan mana murtii gurraachaa irratti dhiheesse hunda itti balleesseetii miti alla dhiifama gaafate faa jedhanii sheer godhuu malan viidiyoo tana shut up no dhiifamaa miti tun haqa jirtuun lafa kaaya mana murtii gurraachaa irratti namni dhiyaatu nama badii balleesse malee namaan itti balleesse miti siigalee kaniin itti balleesse siin jee haasawoo keessatti gartee osoo waliin haasawinu ammii dhiyoo jiraate dhiifama akkanaa godhuun gaafadha. Warra kaan ammoo warra gartee ana haadhatee kana godhii adeera kee kana godhii eessuma kee kana godhii warra naan jiru san guyyaa qiyaamaa wal gaafanne yoon isaanii dhiifama godhe rabbiinuu dhiifama naan godhinan. Tanaaf daawwattootaa fi hordoftoota akkasii ummata keenya kan mana hidhaa jiru du'aa yaa goonuu fi gama dandeenyuun sagalee haa taanuu fi sheer godhaa viidiyoo tana laayikii godhaa nama hundarratti ergaa haa daawwatanii jechuudha. Hara gartee viidiyoo ajaa'ibsiiftuutii waliin dabarra. Namicha mobaayila isaa fuudhe.
namicha mobaayila isaa fuudhe jechuu. Mobaayila fuudhuun ni taate. Fuudhe gaa namichi akkatti fuudhe mobaayila. Haree fuudhu, saree fuudhu, lukkuu fuudhu, jawwee fuudhu, jinnii fuudhu hunda agarree jirra. Mee kana waliin laallana wajji oofa. Akkami fuudhee haala kamitti niqaa godhatee haala kamitti aruuza godhatee mobaayila oofa na wajji. New at 5, a unique spin on a tradition. Here in Las Vegas, we have seen it all. But forget nuptials at the Neon Museum, pet nuptial parties, or even weed weddings. This is a whole other kind of crazy. 13 Action News reporter Michael Burton has the story of a groom who's taking his love for his phone to a whole new level. With that said, by the power given to me here in the Amartii walitti waggaa kaayatan agarte. State of Nevada, it is now my honor and my privilege to pronounce you husband and smartphone. If there's anywhere in the Jaarsaa fi jaartii waliif ta'anii jiran jechuudha. Mobaayilaa fi inni. world you can marry your smartphone, it's Las Vegas. Las Vegas keessatti. Mee maaliif oofi mee na wajji. First it was like, what? And then it was like, all right, let's do it. It all went down at the Little Vegas Chapel, run by owner Michael Kelly. We don't really have many people that marry like inanimate objects. Making Aaron Shervanak one of a kind. He drove all the way from Los Angeles to marry the love of his life. With this ring, I thee wed. I be wed. I promise to love you. I promise to love you. And Ni haadha ni jira namni. Bakka itti ni godhatan dhaqee seetichaan ni godhu jiraaf jechuudha. cherish you And cherish you all the days of my life. all the days of my life. They say the course of true love never did run smooth, but with the latest phone technology, a perfect connection isn't out of reach. The big question, is this true love? The way people treat their cell phones now, it probably was true love, I'm not gonna lie. That's real love right there. That's real love. You can marry objects now, I didn't know that was possible. Anything can happen in Vegas, you know? Michael Kelly tells us Aaron simply wanted to send a message to society. People are so connected to their phones, and they live with them all the time. They're with them 24 hours a day. They go to sleep with their cell phone. They wake up with their cell phone. Sometimes it's the first thing that they check. Sounds like marriage to me. I think he wanted to explore that. Can technology become human? The marriage isn't legally recognized by the state of Nevada, but there is no commitment. Wanni isaan itti amanan waa hedduutu jira fuuldura gartee teknooloojiin guddattee akka namaa tahuu maltii yaada jiru itti amanan na fakkaata. Oofina wajji. Ceremony the Little Vegas Chapel will deny. I'm Michael Burton, 13 Action News. Maybe more to come, we'll see. We'll have much more on this story on our website, including Michael's own... أمر عجيب وإنما أجايب سيساتي. موبايل فودونس افتجرتي. أديرو. الدنيا ترى رانك جروا واحد دون أجينيا. تناف دعوتوتا في أردفتوتا خيا كوبين تينيا تنغرتي حمزة شيء جابري وجين. قد أتورتا يوخانو دعوتشات تن أسرتي نوت مرمتي. أصوني في تمرة براندي من دوران. إرجما ربي رتكات صلواتنا بوفتم بربادة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيديوتنا لايك قوتني شير ولي قولون دقتنا أما فيديو براتي ولدي بنوتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبكم في الله ربي. حنس إنجالة نجيتنا ترى.